Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri ziyartu jalatti argamtan nagaa keessanii akkam nagaa keessanii. Har'a waan ajaa'ibaa tokko isiniif fidee dhufe. Waan namni guutuun ofirraa cufuu qabu. Jawaala keenya irratti waan nu dalaynu irraa, bakka nu deemnu irraa, fakkeenyaaf namaan wal lolii, waa balleessii deemii baqadhu. Bakka ati jirtu guutuu jawaaluma keetiin si hordofanii bakka saniin akka isin hordofne jechaadha. Suuraa, sagalee, waan adda addaa waan ati haasoftu, waan ati dalaytu guutuu namni si hordofuu ni danda'a. Akka isin hordofneef ofirraa akka cuftan isin barsiisa. Keessattuu lookeeshiina bakka ati jirtu bakka hunda osoo ati lookeeshiina hin arginiif namni si hordofuu danda'a. Akkaataa sanitti isin argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Ziyattuubee yuutuubii jedhu yuutuubii jadiidha. Sabiskiraayib godha teettanii nama ilaalina. Hayya kallattiimaan gara barnoota kennaati isin ceesisa. Google Chrome keessa seennaa. Asiin dhufnaa. Google Chrome keessatti Google kan jiru asiin kana isa kana keessan seennaa. Isa kana keessa yoo seenne sarara sadiin gubbaa jirtu sanan tuqnaa. Sarara sadiin tanarraa illee gabbutee siitingii bakka jettu tanan tuqan. Siitingii bakka jettu tana oluma harkiftanii state seating jettu tana isii irra dhuftanii amma laal waa meeqa keessa jiru wanti badaa waan gaarii wanta takka waan ati dho'ifatte qubayyuu ofirraa hin qabne namni si ilaaluu danda'u jechaadha. Lookeeshiin bakka ati jettu kana kuloo akkana banaa jira. Lookeeshiin asirraan fakkeenyaaf bakka kanarraan yoo cufte homa takka bu'aas hin qabu. Amma keessaan banaa jira kiyya asiin cufaa jira. Garuu ka keessaa kanallee laazima ofirraa cufuun bakka ati jirtu hundatti namni si arga jechaadha. Kana ofirraa cufuun akkana laazima. Ammas ka biraallee isin agarsiisa. Kaameraallee kun duraan banaa ture ana ofirraa cufee waan jiruuf isinillee akkana deebiftanii ofirraa cufuu qabdanii. Ammas ka biraa reekoordii waan ati haasoftu jechaadha. Haasaa kee kuna keessaan banaa jiru ture duraan ofirraa cufee guutuuyyuu ofirraa waan cufee itti fayyadamaa jiruuf isinillee akkasitti ofirraa cufaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanti kun waan gaariidha ofirraa cufuun namni waan nama mudatu hin beeku nama wal loluun mala yookaan namni si bira wal loluun mala bas jawaaluma keetiin bakka ati jirtutti osoo ati lookeeshiina hin argin si hordofanii kanneen yoo ofirraa cufte waan gaarii tokko ammallee waan ati haasoftu sagalee haasaa kee waan hunda akkasiin hordofneef jawaala kee laazima akkas eeggachuu qabda. Yuutuubii kiyya sabiskiraayib godhaa. Barnoota hedduu isinii fida ture gin isin sabiskiraayib oominaamin gootanii warri nama jajjabeessu hin jiru. Hundaafuu akkasitti nama tokkochillee yoo itti fayyadame turtii gaarii isin haa ta'u jabaadhaa laayik sabiskiraayib nu godhaa. Waan biraallee yaada qabdan waan isin barsiisuu danda'urraa isin barsiisa koomantii jalatti na barreessaa. Akkasitti turtii gaarii isin haa ta'u isiniin jedha.